Guddisaa Birruu, Baaroo Tumsaa, Elonoo Qilxuu, Jaarraa Abbaa Gadaa, Abishee Garbaa, Hayilee Fidaa, Maannoo Mazannir, Hayila Maariyaam Gammadaa, Garasuu Dhukii, Asaffaa Shaaroo Lammii, Batar Abdii, Caalii Shonee, Olii Qaadingilii fi dacharratti osoo hin argamin hafani abukaatoo dhimma hidhamtoota siyaasaa Oromoo hordofaa turan keessaa obbo Khadiir Bulloo akka OMN itti manitti sababni isaan hafaniif yeroo ammaa biyyattiin waraana irra waan jirtuuf waa'ee nageenya isaaniitii fi nageenya biyyattii kan isaan yaachisu akka ta'e beellamaan dura nuuf ibsanii turan jaane. Har'a kan beellamamee ture waa'ee qabeenyaaf yoo ta'u obbo Jawaar Mohammad Faan kan jedhan ammoo yeroo biyyattiin haala badaa keessa jirtu kanatti nuti qabeenyaaf jennee dhaddacha irratti hin dhiyaannu barbaachisaas miti jaane. Wayita nuti dhaddacha irratti dhiyaannu miidhaan kan nurra gahu yoo ta'e biyya tana gara wal waraansaatti tarkaanfachisuu waan danda'uuf akkasuma rakkoo keessa galcha. Irra caalaatti ammoo nuti nageenya biyya keenyaaf jecha dhaddacha irratti argamuu hin dandeenye jechuun addeessani. Obbo Jawaar Mohammadii fi obbo Baqqalaa Garbaa beellama dabre jechuunis gaafa 24 2013 beellama mana murtii dhimma iyyannoo gurra qabeenyaa qabanirraa hafuun ni yaadatama. Beellamni iyyannoo sun har'atti jijjiiramee kan ture ta'us har'allee sababuma wal fakkaataa armaan dura ibsaniin iyyattoonni hundi beellama irratti hin dhiyaanne. Qeerroon godina Arsii aanaa martii magaalaa Boomsaa halkan edaa fincila dhoosuudhaan sagalee mormii dhageessisani. Hidhamtoonni siyaasaa Oromoo shiraan mana hidhaa keessa tursiifamaa jiran hatattamaan haa hiikaman jechuun mormii kan jalqaban qeerroowwan Arbaa Guuguu halkan edaa daandii guddicha Boomsarraa gara magaalaa Adaamaa geessu ogguraniiti jiran. Magaalaa Boomsaa keessatti lagannaan gabaa haala gaariin hojiitti hiikamee kan jiru yoo ta'u milishaaleen gandaa fi humnoonni poolisii adda addaa namoota hedduu adamsanii mana hidhaatti guuraa jiraachuus maddeen OMN itti himani. Godinuma Arsii aanaa Gololchaa magaalaa Caancootti labsiin fincila xumura gabrummaa qeerroo Oromiyaatiin labsame haala gaariin hojiitti hiikamee jira jechuun qeerroon naannichaa OMN itti himeeti jira. Karaan magaalaa Caancoo fi Adaamaa geessu humna qeerrootiin addaan citeeti jira. Guyyoota lamaaf walitti aansuun aanaa Gololchaa magaalaa Caancootti hiriirri mormii kan gaggeeffame ta'u qeerroo jidduu namni bilbilaan dubbifne OMN fi yaadeessaa laateeti jira. Humnoonni addaa poolisii Oromiyaa reebicha hamaa dargaggoota irratti raawwataniin namoonni hedduun miidhamanii jiraachuus madda keenya kun ibseeti jira. Walumaa galatti sochii guyyoota 3 keessa gaggeeffameen wal qabate namoonni 40 ol humnoota murna mootummaa bilxiginnaatiin akka hidhaman madda keenya kun himeeti jira. Qeerroon harka diinaa akka hin buune of eegaa tarkaanfii sirna kana qabee raasuun buqqisuuf fudhataa jiru itti mudduu qabaa jechuun kanneen haala deemaa jiru taajjaban gorsaniiti jiru. Godina Harargee Bahaa magaalotaa fi aanalee garaagaraa keessatti labsiin xumura gabrummaa qeerroon labsame guyyaa 4ffaa bifa qindoomina qabuun itti fufee jiraachuu maddeen keenya OMN itti himani. Magaalota akka Awwadaay, Kombolcha, Haromaayaa, Harar, Hammarreessa, Calanqoo, Fadis, Bokkoo, Dirree Dhawaa, Baabbilee fi kanneen hafan biroo hedduu keessatti sochiin uggura geejjibaa fi qoqqobbii dinagdee akkuma karoorfametti hojiitti hiikamaa jira jedhan qeerroo fi qarreen magaalota adda addaa irraa bilbilaan yaada isaanii nuuf laatan. Oduma wal qabateen guyyaa kaleessaa magaalaa Awwadaay keessatti konkolaattota labsicha cabsuun imalaa turan irratti yaalii qeerroon tarkaanfii fudhachuuf taasisaniin wal qabate loltoonni murna dirqamaan biyya bulchaa jiru uummata nagaa irratti dhukaasa akka banan maddi teenya magaalaa Awwadaay irraa bilbilaan OMN itti himteeti jirti. Qeerroon Awwadaay haalli jiru dhawaatumaan ulfaataa waan deemuuf hayyoonni keenya biyya keessaa fi alatti caalatti wal gurmeessanii deemsa qabsoo irratti mari'achuu fi kallattii kaa'uu qabu jaaniiti jiran. Godina Baalee Bahaa aanotaa fi magaalota hedduu keessatti labsiin xumura gabrummaa qeerroon labsame har'as itti fufee jiraachuu maddeen keenya gamasirraa dubbifne himaniiti jiran. Dabree garuu konkolaattonni Alii Sabroo fi Agaarfaa irraa ka'uun gara magaalota ollaa seenan jiran kan jiru jiraataan gamasii dubbifne kun haa ta'u malee qeerroo naannichaatiin konkolaataa ugguraa cabsuun socho'aa jiran irratti tarkaanfiin fudhatamaa jiraachuu dubbateeti jira.
qeerroowwan gurmaanii karaa cufuun labsicha milkeessaa kan jiran yoo ta'u humnoonni mootummaa ammoo dargaggoota hedduu adamsanii mana hidhaatti guuraa jiraachuun addeeffameeti jira. Uummanni Oromoo kallattii jiru hundaanuu dammaqee yoo mootummaa abbaa irree kana ammatti ofirraa buusuu dadhabe booddee gaafa mootummaa TPLF waliin wal waraansa isaa geeffate uummata keenya manatti fixuu isaa waan hin oolle jechuun gara jabummaa sirnichaa dubbate. Jiraataan gama sirraa bilbilaan dubbifne kun qeerroo qofa osoo hin taane uummanni Oromoo guutuun balaa hamaa as deemaa jiru kana ofirraa hambisuuf qabsoo marsaa xumuraa kana guutuu Oromiyaatti finiinsuun diina ofirraa kaasuu irratti fuulleffachuu qabaa jechuun hayyoonni siyaasaa dhaamaniitii jiran. Godina addaa Oromoo Walloo keessatti ajjeechaa hidhaa fi reebichi loltoota sirnichaatiin uummata Oromoo irratti raawwatamaa jiru hammaatee itti fufee jiraachuu jiraattonni OMN itti himani. Guyyaa dheengaddaa gaafa 3/3/2013 aanaa daawwaa caffaa keessatti liyyuu haayiliin naannoo Amaaraa dhukaasa uummata nagaa irratti baneen namoonni 4 rasaasan dhaamuun dhagahameeti jira. Isaan keessaa namni maqaan isaa Muhammad Ali Jaamu battalumatti kan du'ee fi 3 hafan ammoo miidhaan cimaan irra ga'ee jiraachuu hime jiraataa Walloorraa OMN fi yaadessa laatem. Guyyuma kana qeerroo jajjabaan ichatti argaman 10 kan ta'an humnoota kanaan ukkaanfamanii fuudhamuun eessa akka geeffaman hin beekamu kan jedhu maddi keenya kun namoonni nagaa hedduun badii takka malee reebamuun dararamaa akka jiranis ifoomseeti jira. Dabballoonni sirnichaa sababii deeggarsa raayyaa ittisa biyyaa jedhuun uummata ofiifuu awwaannisni oomisha jala nyaatee beelawaa jiru midhaanii fi maallaqa fidaa jechuun hiraarsaa akka jiranis maddi keenya kun itti dabaluun eereeti jira. Naannoo ummatoota kibbaa godina Koonsootti jiraattonni nagaa ajjeefamuu fi qeerraa buqqaafamuun hammaachaa dhufuun hanga ammaatti maatiin 94,000 qeerraa buqqaa'uun ibsameeti jira. Itti gaafatamaa dhimma nageenyaa godina Koonsoo kan ta'e obbo Hassan Waleeloo akka jaanitti lolli kun kan eegale ji'a 5 oliif kan ture yoo ta'u qaamota eenyummaan isaanii hin beekamneen hanga ammaatti namootni 70 ajjeefamanii jiran jechuun Addis Standard gabaaseeti jira. Jarreen ajjeefaman keessatti qaamoleen nageenyaa federaalaa, nageenyaa naannoo fi godinichaa kan keessatti argamanidha. Akka itti gaafatamaan waajjira qonnaa fi qabeenya uumamaa godinichaa obbo Kabbada Kasuusaa madduma Addis Standard kanaaf ibsanitti sababa lola kanaatiin maatiin 94,586 qe'ee isaaniirraa buqqaaniiti jiran. Manni 1,000 ol ammoo aanawwan Ariibaa, Geelalaa, Kalingoo, Garichaa fi Fuchichaa jaaman keessatti gubataniiti jiran. Talagaa daawwattoota keenya kabajamoo fi jaalatamoo oduuwwan ijoon sa'aatii tanaaf qaban isaan gammaatti daawwattanidha. Oduutan isinitti himuun faana turtan Faayizaa Ilaas gamoo ogummaa teeknikii kan ture ta'us har'allee sababuma wal fakkaataa armaan dura ibsaniin iyyattoonni hundi beellamarratti hin dhiyaanne. Qeerroon godina Arsii aanaa martii magaalaa Boomsaa halkan edaa fincila dhoosuudhaan sagalee mormii dhageessisani. Hidhamtoonni siyaasaa Oromoo shiraan mana hidhaa keessa tursiifamaa jiran hatattamaan hiikaman jechuun mormii kan jalqaban qeerroowwan Arbaa Guuguu halkan edaa daandii guddicha Boomsarraa gara magaalaa Adaamaa geessu ogguraniiti jiran. Magaalaa Boomsaa keessatti lagannaan gabaa haala gaariin hojiitti hiikamee kan jiru yoo ta'u milishaaleen gandaa fi humnoonni poolisii adda addaa namoota hedduu adamsanii mana hidhaatti guuraa jiraachuus maddeen OMN itti himani. Godinuma Arsii aanaa Gololchaa magaalaa Caancootti labsiin fincila xumura gabrummaa qeerroo Oromiyaatiin labsame haala gaariin hojiitti hiikamee jira jechuun qeerroon naannichaa OMN itti himeeti jira. Karaan magaalaa Caancoo fi Adaamaa geessu humna qeerrootiin addaan citeeti jira. Guyyoota lamaaf walitti aansuun aanaa Gololchaa magaalaa Caancootti hiriirri mormii kan gaggeeffame ta'u qeerroo jidduu namni bilbilaan dubbifne OMN fi yaadessa laateeti jira. Humnoonni addaa poolisii Oromiyaa reebicha hamaa dargaggoota irratti raawwataniin namoonni hedduun miidhamanii jiraachuus madda keenya kun ibseeti jira. Walumaa galatti sochii guyyoota 8 keessa gaggeeffameen wal qabate namoonni 40 ol humnoota murna mootummaa bilxiginnaatiin akka hidhaman madda keenya kun himeeti jira. Qeerroon harka diinaa akka hin buune of eegaa tarkaanfii sirna kana qabee raasuun buqqisuuf fudhataa jiru itti mudduu qabaa jechuun kanneen haala deemaa jiru taajjaban gorsaniiti jiru.
godina Harargee bahaa magaalotaa fi aanaalee garaagaraa keessatti labsiin xumura gabrummaa qeerroo labsame guyyaa afuraffaa bifa qindoomina qabuun itti fufee jiraachuu maddeen keenya OMN itti himani. Magaalota akka Awwadaay, Kombolcha, Haromaayaa, Harar, Hammareessa, Calanqoo, Fadis, Bokkoo, Dirree Dhawaa, Baabbilee fi kanneen hafan biroo hedduu keessatti sochiin uggura geejjibaa fi qoqqobbii dinagdee akkuma karoorfametti hojiitti hiikamaa jira jedhan qeerroo fi qarreen magaalota adda addaa irraa bilbilaan yaada isaanii nuuf laatan. Oduma walqabateen guyyaa kaleessaa magaalaa Awwadaay keessatti konkolaattota labsicha cabsuun imalaa turan irratti yaalii qeerroon tarkaanfii fudhachuuf taasisaniin walqabatee loltoonni murna dirqamaan biyya bulchaa jiru uummata nagaa irratti dhukaasa akka banan maddi teenya magaalaa Awwadaay irraa bilbilaan OMN itti himteeti jirti. Qeerroon Awwadaay haalli jiru dhawaatumaan ulfaataa waan deemuuf hayyoonni keenya biyya keessaa fi alatti caalatti wal gurmeessanii deemsa qabsoo irratti mari'achuu fi kallattii kaa'uu qabu jaaniiti jiran. Godina Baalee bahaa aanotaa fi magaalota hedduu keessatti labsiin xumura gabrummaa qeerroon labsame har'as itti fufee jiraachuu maddeen keenya gamasirraa dubbifne himaniiti jiran. Dabree garuu konkolaattonni Alii, Sabroo fi Agaarfaa irraa ka'uun gara magaalota ollaa seenan jiran kan jiru jiraataan gamasii dubbifne kun haa ta'u malee qeerroo naannichaatiin konkolaataa uggura cabsuun socho'aa jiran irratti tarkaanfiin fudhatamaa jiraachuu dubbateeti jira. Qeerroowwan gurmaanii karaa cufuun labsicha milkeessaa kan jiran yoo ta'u humnoonni mootummaa ammoo dargaggoota hedduu adamsanii mana hidhaatti guuraa jiraachuun addeeffameeti jira. Uummanni Oromoo kallattii jiru hundaanuu dammaqee yoo mootummaa abbaa irree kana ammatti ofirraa buusuu dadhabe booddee gaafa mootummaa TPLF waliin wal waraansa isaa geeffate uummata keenya manatti fixuu isaa waan hin oolle jechuun gara jabummaa sirnichaa dubbate. Jiraataan gamasirraa bilbilaan dubbifne kun qeerroo qofa osoo hin taane uummanni Oromoo guutuun balaa hamaa as deemaa jiru kana ofirraa hambisuuf qabsoo marsaa xumuraa kana guutuu Oromiyaatti finiinsuun diina ofirraa kaasuu irratti fuulleffachuu qabaa jechuun hayyoonni siyaasaa dhaamaniiti jiran. Godina addaa Oromoo Walloo keessatti ajjeechaa hidhaa fi reebichi loltoota sirnichaatiin uummata Oromoo irratti raawwatamaa jiru hammaatee itti fufee jiraachuu jiraattonni OMN itti himani. Guyyaa dheengaddaa gaafa 3/3/2013 aanaa daawwaa caffaa keessatti liyyuu haayiliin naannoo Amaaraa dhukaasa uummata nagaa irratti baneen namoonni 4 rasaasan dhaamuun dhagahameeti jira. Isaan keessaa namni maqaan isaa Muhammad Alii Jaamuu battalumatti kan du'ee fi 3 hafan immoo miidhaan cimaan irra ga'ee jiraachuu hime jiraataa Walloorraa OMN fi yaada laatem. Guyyuma kana qeerroo jajjaboo aanichatti argaman 10 kan ta'an humnoota kanaan ukkaanfamanii fuudhamuun eessa akka geeffaman hin beekamu kan jiru maddi keenya kun namoonni nagaa hedduun badii takka malee reebamuun dararamaa akka jiranis ifoomseeti jira. Dabballoonni sirnichaa sababii deeggarsa raayyaa ittisa biyyaa jedhuun uummata ofiifuu awwaannisni oomisha jala nyaatee beelawaa jiru midhaanii fi maallaqa fidaa jechuudha. Baaroo Tumsaa, Elonoo Qilxuu, Jaarraa Abbaa Gadaa, Abishee Garbaa, Hayilee Fidaa, Maannoo Mazannir, Hayila Maariyaam Gammadaa, Garasuu Dhukii, Asaffaa Shaaroo Lammii, Batar Abdii, Caalii Shonee.